السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم جرتن؟ سمعت له فيسا. الحمد لله رب العالمين يا أبو. الحمد لله أنا مقتدي والله. الحمد لله بقى ربي سفيد أبو بقى ربيني ويا رأت سيجتون ودقي سيسي أكم نجرتا. آمين آمين الحمد لله أنا قاجر كم سنجرتو؟ أيارا الحمد لله بقى جرات بقى ربي سجرات سيسا كم يعفي عنك. الحمد لله وما نجرو قارجر إن شاء الله. ربك يا في أقوتو سيفا ديبسو أكدري تتربين سيا ديبسو إن شاء الله وما أنت وإنما ديبتا يا ربي جل بإذن الله تبارك وتعالى سيفا لافسو كأنا سأقليك أنك لقون وان قد هذا الحمد لله بقى ربين سي ديبسي أما سمو قوتو تفولا كأنك بريدا سنين كاز ديبتي تمولا تربين سيا تايسو يرو قوابتي آمين إن شاء الله. أكم يا في عنك يقرو وما نجرو كالي سر هري ربري يجيرو مغاري كبا. أيوة أكاسي كيساني سينياسا لكو نجرو. تمام تولي إشي ربك يا بركاتي فقولوا تاي تولي أكسمتي تولي. أستاذ فرحان السلام عليكم ورحمة الله. عندي كيسان وجرتو نغالا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم أبدي جرتا؟ جرتني نغا كيساني. أنا كاكيتي. والله هذا كيسان هذا بچه فاني كونفان جرام جلتاي. كل أفراقون. والله جرتو زياريرا والله باقي زياريرا ناجرات ربي مريسنا ديرسون دكيسن يو إن شاء الله ولتديبنا نتسي يعني إن شاء الله ربنا قاولتنا ديبسو. إن شاء الله والله. ما شاء الله سجلي بريد هذا كيني سجلي ورا لينجا سجلي جناس إن شاء الله ربنا في أكيد كتوسي ديبسو. آمين آمين أستاذ. إن شاء الله. سلكيكو سبا كدير فكاتا إن شاء الله دا يودا ولدين كذا نورا كاسا. قابا مالك على تليجرام إيش سندب بس. أيه شيروبي كيالين إنكافنش. إيش إيه أستاذ كويش. أيه كرا بيك أيه تولي. إيش تلفا نفهم إيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع ربوني. أستاذ أبو قدي ساسين مو أني فيديو بنوانتي بركون إنجرو. صبر أفكار. أنا سيرت كل فجر أبري يوم من أفوري سيروكو تتجنن مجتمع مكاي سوسين يتي بيجد. لا ركوتا تنانجرو نمنا كمتي لا تنسانا كوني تكلا لي يا جماعة قبل جناتي لالي ناينا ما جرى Jechita yo na jab sise yenna na bijiro. Inna maal jennare. Maqaa Yesuusin jettiin bar. Esen dirri maami fuune afuri fuune dubartiin afuri timaa leerum neennaan eegasani deebitee maqaa Yesuusin jetti yoo. Anuutu baddeen kun fannaashee maqaa Yesuusin jetti bar faraan faana saasa innaan maqaa Yesuusin jetti. Faraan kun ta'e innaan maqaa Yesuusin jetti wallaahi baddeen balbaatu. Ofii isiiti maqaa Yesuusin jettee irraa baqatti namni maa gaafii ammoo nu gaafatti. Inshallah. Kita kana fuudhaatti rukutachuu jechuun bilginnaa ayidallam tole bilginnaa miti. Laa bilginnummaadhaa miti bilginnaa hin jenne abshiru. Ay namoota warra kaaniin jedha kiristaanota maanochaan jira bilginnaa ta'e innaa maal jedhuun wajjin ciistee maal wajjin ciistee yaa ukkoon deeme wajjin ciise sossobuu bira gaano. Nafsa ishee. Ayyee tole. Ayyee deebitee. Biran turre yoo nama hamattu ta'e garuu firdii isaaf watta ustaaza Fariyaan. Ustaaza mun Fariyaan. Tifufa. Hafuura saafaraani si deechisiisu kana si keessaa rukutamu abbaa maqaa rabbiiti. Afaan isaa sirrii miti sirriin dubbatu. Shokkeetti fufi. Kan dubbataa jiru isaa gadi moo jalaa qabee naasee malee maalan godhe. Qaamni warra Ortodoksii የናቁ ሁሉ በእግሮችሽ ይወድቃሉ jedhe. Kajii tokko kan inni luka jalatti dhufuu jedha. Ortodoksii taate Hayyee mee gaafii kee kana naa deebistu. Mee yeroo takka Yesuus waaqaadha ka jettu mucayyoo hayyee tole. Mee bakka itti waaqayyo dhoowwe naa kenni ati bakka dhoowwame san naa kenni ati bakka itti waaqayyo lammaffaan fuudhii na jedhu dhoowwu san. Jalqabuma irratti waaqayyo gaafa uume addaamiif hewaaniin uume kan biraan hin jiru. Maal hewaaniif kun gaafsan dubartii takka qofa jira. Achi as Abrahaam faati dubartii sadi fuudhee jira bara. Abrahaam dubartii sadi fuudhee jira. Yaaqoob obboleetti lama fuudhee jira. Museen dubartoota lama qaba.
Dabalataan amma seera Musee keessatti dubartoota biraa baay'ee fuudhuun akka danda'amu dubbatee Aqiitti jira. fidi Daawit mee, dubartoota aqiitti baay'ee qaba. Aqiitti naa fidi dubartoota kana fuudhi kan jedhe Waaqayyo achi keessatti Waaqayyotu aqiitti fuudhi jedhe isaaniitiin kan jedhu naa fidi. Yoo fuutan walqixxeessa yoo dubartoota biraadha Jedhi. dubartii duraarra ka biraa yoo fuutan walqixxeessaati bulchaa jedhama. Aqiitti Waaqayyotu fuudhii jedheenii kan jedhu naa fidin jedhe. Tayyib tamam. Akkin siin jedhe yani. Akkin siin jedhe. Abrahaam gaafa dubartoota hedduu fuudhu sanii hayyama rabbii cabseeti moo rabbiin abboommi isaa dideeti moo abboommi isaa guuteeti? Kun gaaffii biraa. Laa kan si gaafa naaf hin deebifne barate eessatti dhoowwame jennaan waan takka deebisuu hin dandeenye bara. Maal jettee deebiste mee? Mee maal jettee deebiste? Waaqayyo jalqabatti Addaamiif waan uumeen jedhe. Waan uumuu si gaafadhaan. Waan uumuu yoom si gaafadhaan. Waaqayyo takka malee fuudhinaa kan jedhu naaf hin jedhe malee. Dubartiif ikkoo ani si gaafadhi sitti mee bara. Aqii Waan Waaqayyo uumuu yoom si gaafadhaan waan uumuu haa uumu dubartiin akka dhiira tokko uumee jalqaba dhugaadha sun. Kanaaf miti kan si gaafadhe seera si gaafachuu jiran. Bakka itti Waaqayyo takka malee fuudhinaa lammaffaa fuudhuun sagaagalummaadha jedhu naa kenname. Bakka itti Waaqayyo fuudhaa jedhee isaanitti dubbatee isaan fuusise naaf diin jedhan immoo. Majaa fulqura. Diiteelii akkuma kana Amma si gaafachuu jira moo si tura gaafachuu jira yaa mucayyoo? Amma Bakka itti Waaqayyo dhoowwe naa kenni. kan quraana irraa si gaafannaan ati macaafatti darbite quraanni deebii mucayyoon tun yoo macaafarraa quraana irraa na gaafachuu isuma yoo tole jedhee kan macaafa sirraa fudhadhe. Naa kenni mee naa kenni dafi naa kenni mee ati isa kana naa kenni dafi naa kenni. Seera uumamaa irraa dubbisi. Seera uumamaa irraa hin jiru seera uumamaa irratti Waaqayyo dubartii takka qofa fuudhaa kan jedhu hin jiru. Hin jiru macaafa keessa dubartii takka qofa fuudhaa kan jedhu. Waaqayyo dubartii afur fuudhaa kan jedhu barreeffame macaafa Dubartii afur xiqqaadhaa bara afur islaamummaatu gadi qannasee malee 1,000 ayyamaa macaafni 1,000 Salamuun 1,000 Waaqayyo iddoo itti 1,000 fuudhi jedhe fidi. Waaqayyo afaan isaatiin Okay, mee ibnu naabani mee yeroo takka bakkuma duratti san naabani mee. Waaqayyotu dubbate isa fedha mataa isaa namni fuudhi. Waaqayyo aqi fuudhi kan jedhe. Obsi yeroo takka amma kana sii baata ibnu naabaasi mee. Ayyee tole. Salamoon dubartoota moototaa 700 hin fuudhee saajjatoota ammoo 300 qaba ture ka jedhu. Waaqayyo Hin fudhadhu? Kanamaaf hin fudhanne kun macaafa fuudhi kan jedheem Solomoon. Macaafni kan kee kanaaf macaafa kan keedhaan fudhadhu jettamu ati. Macaafa kan koon fudhadhu miti jechatti deebisaa. Maal hin fudhanne Salamoon fuudhe mon fuune amma. Waaqayyotu fuudhi jedhe Solomooniin. Maal hayyama Waaqayyoon ajaja Waaqayyoo malee fuudhamoo Salamoon? Hin sagaagalamoo Salamoon? Isatti jettu miti loojikii mataa keerraa miti Ustaaza Awwal. Hin sagaagalaree yoo ati seera Waaqayyoodhaa diigeeroo hin jette natti himete. Namni sagaagalu bara ajjeefamuu qaba bara. Salamoon yoo sagaagale naan jette ajjeefamuu qaba akka macaafaatti. Namni sagaagalummaa dalaguun ajjeefamu. Salamoon dubartoota 1,000. Macaafa keenya irratti situ ajaja baasa miti. Ati naaf himi ka dubartoota 700 gaafa fuudhu. Waaqayyotu aqi fuudhi jedhe Solomooniin. Waaqayyotu 700 gaafa fuudhu. Attoyyu 700 gaafa fuudhu. Isa sana situ. Maal Waaqayyo yoon jedhee akkami fuudhee akkaataa itti fuudhee naa kenna. Ayoo Waaqayyoon fuusisin Kuni akkamitti jecha mataa fuudhee kee. Kuni jecha mataa kee haasaa mataa keedha kun. Waaqayyotu aqi fuudhi jedhe Macaafa keetu jira barka nama mucayyoo jecha mataa haasawa baankii naan jetti isa mucaa. Macaafa mootota anatu barreesse moo? La isti dabalaa jirta kaati. Maal jedhetti dabala? Haasaa mataa kee. 700 gaafa fuudhu Waaqayyo yoon ayyamin akkamitti fuudhee siin jechuu jira bara. Hin jenne Waaqayyo. Akkamitti fuudhee? Waaqayyo yoon jedhin akkamitti fuudhee dubartoota 700 hin? Hin beeku isa kana macaafa sirriitti dubbistee sii gala malee akkasitti sammuutiin haasaa. Ati kabeektu naaf himi kaasee nan hin beeka jettee miti irree dubbadhu kaati. Himee Waaqayyo aqi fuudhiin jennee siin jedhee bar. Tayyib Waaqayyo kan jedhin akkamitti fuudhanii inni ajaja rabbii diigee fuudhee. Beekani Solomooniin gaafadhu. Ajaja Waaqayyo diigee fuudhee siin jedhe ajaja Waaqayyo diigee fuudhee. Isa Solomooniin gaafadhu. خلاص Salomoon gaafadha deemiti ati. Ustaz erga beekne waa ishee gaafanne kana deebisu taanaan teessu. Akka gootu mee obboleettii lamaan yeroo walitti Quraanni iyyuu deebiin qabu jettee bar kanaaf macaafarraa jettee. Lakki naa obboleettii lamaan walitti fuudhee Yaaqoob Moototuma tokkoffaa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 12:8 agarsiif. Itti fufaa Usafaraa. Quraanni deebiin qabu. Dhaggeeffadhu Raahelii fi Ribqaa yeroo walitti fuudhe obboleettii lamaan ofii isaatii fuudhe Waaqayyoon ajajni erga jetteeti. Waaqayyo waan inni hojjete kanaaf badii kanaaf isa adabee jira Quraanni deebii qabaatee akkoo macaafa qulqulluu biraan deemtu Ustaaza Fariyaan. Natti miko isa gaagale Yaaqoob abbaan Israa'elotaa. Moototuma natti fakkaata. Boqonnaa 12:8. Natti min Yesuus. Fin dabalinati. Isa gaagaleedha. Natti mika jechuun Quraana gaafachuu didde. Quraansi deebisnaan hin didde. Macaafa keessatti hin didde. Qoy.
Fadhu kaatonni dhaggeeffadhu. Waan si gaafa nu deebise. Gaafa obboleettii lamaa walitti rukutatee sabaatii mana isaa jirtus walitti qabatee. Qabu quraana keessan jiru ettani waa'ee fuuraa fi heerumaa hin qabu. Yalla ergaan fudhanne bakka amma gochuun nanye. Ustaaz Awwal kana faana mataa nu kubsatina. Waa'ee beekumsa qabdu. Kanarra si wajjin naa Inni kun hojii odeessaa jira. Bakka acifadhu bakka minimum kanarra si wajjin naa sofnu takka macaafan beektu takka ammoo loojikiin beektu. Loojikii na gaafatte malee quraana irraa nan gaafanne baay'isawee. Ati quraana irraa nan Lama gaafanne. taatanii natti firoomtanii bar tokko na dadhabdanii. maal dadhabamee miti bar nuti nu garramte wallaalaa bar akka jedhan Imaamu Shaafi'iin wallaalaa faana dubbadhee mo'achuurra beekaa meeqa waliin dubbachuu wayya jedhani bar. Maal beektaati maal haasofna maal sitti Quraana dadhabamu. irratti isin gaafadhe quraanni keessan deebiin qabu. Aqee qoraan Abdullah maakee Qamaan bunaan deebiin gootuna qoraan funaantee fi buna danfisuu bartee dhuftaas. Abdullah Qamaan Namni mana keessaa hojjechuu barre maal haasaasi. Lama taata ina dadhabdilaalee sin deemnuma zeeroo nesh mindinno wanti si dadhabnu maal qabdaati. Loojikiin qabdu beekumsa qabdu ana akka darbateeni. Beekumsa qabdu macaafan beektu quraanan beektu innaa mana madaamii keessa miti kun qodaa waliin naa jira seete moo sitti mu si galee namni yookiin beekumsa naasa yookiin loojikii naasa yookiin aadaadha naasa aadaa yoo beekte aadaadha naase macaafuu beekte macaafaa nu naase quraanoo beekte afaan quraanaa nu naase loojikii yoo beekte afaan manxiqii loojikiidha nu naase yoo kana hunda qabaanne maalii naasumna kaan በምንድን ነው የምናወራ ክርስቲያና ታቴ መጫፈን ፍሮት michutti fufi ayya ustaas faana ani na jaabdeetu mucaan kan gidduu seenu malee gidduma seenuu iyyuu barbaachisutti ufa. Lala safaraan bagaa tuftani. Waan mucayyoo wanni isin gaafatte ya jamaa akka walii galaatitti maaliif dhiirri akkuma quraanni dhiira tokkoo fi dubartii haga afuriidhaa fuudhu ayyamu maaliif dubartiin dhiira afuriidhaa ittiin godhanne naan jette amma kun waan quraana irra jiruusa dubartiin dhiira afurii fuudhu teerumuun waan quraana wal qabatuudhaan waan quraanaan ala gaafattee loojikii gaafattee siin loojikiidhaan gaafa gaafattu loojikiidhaan deebisee osoo silaa dhiira afuriidhaatti kan dubartiin takka heerumtu taate silaa dhiirri afurii sun wajjin ciise akka ministeera nageenyaa warra intala warra Faransaay takka jechuudha. Bara waggaa lamaan dabre kana keessa maal jette dhiira sagalli wajjin ciifteeti ilma argatte boodarra. Eega sani dhiira sagalan uyyuu firdi beetii dhaabdela. Jara sagalan kana keessa. Ayyetun. Eeywa akka zireetiin dubbataa jechuudha. Nabi Rabbii alayhi salaatu wassalaam jinnoonni dhufanii akka dhageeffatan quban qabanii jinnoonni dhufanii dhageeffatanii gaafa jedhan ergaa Rabbiidhaa fudhatanii walitti deebi'anii wal gorsan. Isa kana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam quban qaban. Booda waggoo jinnoonni achi kaaniitiin deeman waggoo jinnoonni achi kaaniitiin deemanii mukni Nabi Muhammad bira salaatan sun akka jinnoonni dhufanii dhageeffatan itti himte jechuudha. Tokko isa kana. Kalamaffaadha ammoo hadiisa Bukhaarii keessa jiru Sahih Bukhaarii keessa jiru hadiisa 1314 jildi sadaffaa keessatti argama. Maal jedheetiin dubbata جابر بن عبد الله نبي ربي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة نبي محمد عليه الصلاة والسلام مكة تكبيرة دابتنين مقرسات رنيجنا مكة تكبيرة دابتنين مقرسات ترن جل كابا أكات وانا ساني رجل عمل ساني رمك تكبيرة دابتنين مقرسن فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله لا نجعل لك منبرا وأنا ركورتيت إنما قرسيت ويسي تلشنو جلانيتي قافتي جل انت اللي تكا وكان قربان تكو جنة النبي ربي عليه الصلاة والسلام يوبر بعد جلانين سنبودا فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر منبر تلشني وكواني ركوراني تنقرسن كانت تلشني وقوفي دني نبي محمد عليه الصلاة والسلام منبر يشرع الكوراني تنقرسو أبو قول بان فصاحت النخلة صياح السبيي جل أكا دائمتي بوسو كانتي دائمتي أكا بوسو كانتي مكتين بوسي جل كان جلو أنامتي أول قاسم سلطاني جابر ابن عبد الله ابن حرام كان جدمو بلتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة نبي محمد عليه الصلاة والسلام إيقاسن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا دائما سوسوباني تقبوانيتي من بريشار قبواني فضمها إليه تأنو أنين الصبي الذي يسكن أكا دائما هركفتو أكا جلو كانتي وسموكتين هركفتو نبي محمد وفتي قباني همتانيتي إيقاسن مكتي كان جل إسي جني جدا
قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها جل النبي محمد عليه الصلاة والسلام ممكن يوقو بوسو سلام نبي ممكن بوسيف أين يجرى يو نبي محمد عليه الصلاة والسلام تيملي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يو تيملي نبي ممكن بوسوف أين يتجرى ما جرى النبي محمد ونسيم بوسيف وان دوران ذكر ربي سبحانه وتعالى أجاها ترتي في جرى النبي ربي عليه الصلاة والسلام كنا حديث بخاري كيس جرود تولي كان براك صدق فارات دبلا جتون كصدق فارات دبلا جابر بن عبد الله متاني سارة وقود سقيات وكوجدا سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفياح لقى بلأتو كوكيس أجا قبنتي ديمات الرجل ديمني لقى بلأتو كوكيس قبنتي جدا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته نبي ربي عليه الصلاة والسلام حاجة في دارا وجودا يوكان أمو حاجة جتون بكتنيمي وان أكا سجرا وان أكا فيجاني كانان جد أما إذا كان راوت شو داف نبي محمد عليه الصلاة والسلام جرا بكتو كوداتش ديمني جد فاتبعته بدعوة مما أو كل بشان تككبدتهم دوك أبو إجرا فنظر فلم يرى شيء يستتر به وان التنقاد وان وفين دوكس ويدان أرجن محمد عليه الصلاة والسلام لا في بدء وان تيفي وإذا شجرتان بشاطئ الوادي ممكن لما وهيدا شافي لقى رجرتي فانطلق إلى أحدهما إلى إحداهما تكاتت ديمين محمد عليه الصلاة والسلام فأخذ بغصن من أغصانها لا دم يسير الراموريت نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال انقادي علي بإذن الله أكن سنجد أيام اللهيتين أتي ندوك أبو تميجر أن محمد عليه الصلاة والسلام ندوك أبو يجرني مكابر دمي دابر مكا أججر في اللهيتين أيام ربيتين ندوك أبو يجرني النبي محمد مكان دعوا جرتني متيسا إذن ترى قبامي مكا كيسان أججان مكا أبومن مكا وانت كم بيكني كأفان نمات أم بيكني كأبلو ينيو أججون دندني مكا ندوك أبو يجر النبي محمد عليه الصلاة والسلام جنان فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يسانع قاعده أكوان قال نمني هذا تقولي هركسوت دوك أبو تيجر أنا محمد وجن دو ديم تيجر مكتين تنجتشون إجازني مكا كان براليدا كان محمد عليه الصلاة والسلام دمي الرامورانيتي أتلين ندوك أبو يجرني تونيلين كاتي دوك أبو تيجر إجازني نبي ربي عليه الصلاة والسلام جدوتي سا ولت رفاني جنا ولت كابني ولت متنسن إجازني أمو ولت متنا جرني مكا لمان كان مو ولت متنا مكا غرغرة تبيك ولت متنا هي مربيتي هي الله يتنجرن ولت متنا جرن ملي سبحان الله جنان إجازني نبي ربي عليه الصلاة والسلام جابر وجود بتو إجازني نبي محمد عليه الصلاة والسلام ديماني مكتي هردفتي ديمتي مكتين سترتي سنبوداني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكاني أتشجراتو كي يهم بيك نفك سان سالفا نفجتشا جلسيتو من تايجرا لبوك يتو ديساتو من إرجسني نبي محمد عليه الصلاة والسلام دفني وإذا شجرتان قد افترقتا ممكن لمانو الدبابات وقامت كل واحدة منهما على ساق هنا مانو الكاريد أبتن جد والكانت أبتني فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفته وقال برأسي هكذا يمينا وشمالا أكن ديما جرس ديما جرني نبي محمد عليه الصلاة والسلام بك كيسني ديما جرني أججني جر كان جباس إنه يدامتي برتوت نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني مجافة دبسيتي مجافة كان رأني أن يكونوا مجافة را وان مجافة جدو فرد نمني جدو أكمتي وان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هجة معجزان نبي محمد عليه الصلاة والسلام هجة أكمتي فرد دو كونوا برتوت نبي محمد أني جان أرجع كونوا Enggak.
Itti seeqanna malee ashaangulliitii kolfitu san ol ergina malee yoo waan akkana argeennu immoo qalbiin namaa Fiinu namaaf dhufaa bargaafa manni السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qabaate wanni dubbatan namatti tola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deebi'ee jiraasa? Ayya ta'u. حياته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد يا جماعة بالبلاد رب البلاميت جدول أن شبكان ببدأ سين لترتاب ولا بارك الله فيكم جلستين انتهينا حياته اتفهمنا تمام حديث براك يسات يكن جرا حديث نكوني طبراني فاتله نموني كرغرا دا معجم الكبير كيسات بيحكين لدلائل النبوة كيسات باسني جراني حديث كانوا ديساني جران غباساني جران جچو أكن جرا يعلم نمر دا نما جرا مجرا بلتا نبي محمد عليه الصلاة والسلام كن صحابة نبي محمد كيس عليه الصلاة والسلام تقودا قال رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء ما رأى أحد قبلي جد إرجما ربي صلى الله عليه وسلم واسدي أرجي كنم تقول لي أنا دوران أرجيني جدا سيرت رجع فدا واسدي أرجي كنم تقول لي أنا دوران أرجيني جدا تندو بتاعي شو دوبا سين وجو وان كريم وسين صلوات أبو سات انتهى بارك الله فيكم كنت معه في طريق مكة نبي محمد يوجين تريج أبوياتكو كرامك وسوديما جرو فمر بامرأة معها ابن لها به لمم مجاوة يدا كدوكم ستويدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ردو فاني جدا لمم جيتشون تكوسي أكوان مراتو دا كان تيجيتشون لمم يجو أفار بفاكي ستي مراتو ما جيتشون تكوسي مجان أكوان مراتو ويجرا مجا كنا كأكوان مراتو تيه كان وجين كرامك وسوديما جرو نبي محمد يوجين ردو فاني جدا ما رأيت لمم أشد منه جدا طوبى أني نما كست قصيدة متى أكملت ما كز غورات تكا كز نما كز الأرجم بيكو فقالت يا رسول الله ابني هذا كما ترى الجساني إن 30 جارتين تلفتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا إرجم ربي لا صلى الله عليه وسلم علمي كوني أكون أرجدو كان جرا فقال إن شئت دعوت له يوم البعد هاي سافر دو جنان إجت فدعا له نبي ربي عليه الصلاة والسلام يا ربي متاكنا فيسي جراني ثم مضى إرجساني نديما نجرا خلتني في ديمن فمر على بعير يقسني ديمني فمر على بعير ماد جيرانه يرجو جرا النبي ربي عليه الصلاة والسلام قال ويدا جدا قال ويدا كاني دابتين جتشو دابتين كنو وانا جري ماد جيرانه جتشوني كان هذا سادة هركسيتيني يرجو جتشون دوب على ويدا كاني الربا باسيتي وانا جدو كان أرجاني جدا قال ويدا جنان النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أمتى أبا قال كنار أنا تياما جدا جنان أمتى فدني جنان فقال هذا يقول نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم أرادوا أن ينحروني جدا قال لي كنت ما تجرى جدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لي تي دبتي شو أنا سيمبرتي قدرتي أجسني نفيد مني أما مو قدرتي جنان ما قدومي جنان نقلوا دفتاني جريتين قال لي تي بواجرى جدا النبي محمد أبا قالاتنا كزلني برادي من جتشون دوبا أما سمو ديبني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وراء شجرتين متفرقتين وأن مكالمارا كغرغر جرتو أرغني تجرا دوبا فقال لي اذهب فمرهما فليتمع لي ديمتي مكتيل مانسني أججيتي كوتو ها نبي رفاني نبي محمد سيام سيما جديني مكتيل أنجرا الله أكبر مكسنين مكابر يا جماعة سبحان الله muka kanaan muka lamaan saniin deemiti muka lamaan saniin ergamaan rabbiidha sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad isin yaamati koota jedhini jedha jennaan qaala fajtamacta faqada xaajatahu
مكتل لمن دمته ولدت قبمته جنان النبي محمد عليه الصلاة والسلام قضى حاجه في راوتني قال ثم مضى فلما انصرف مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به وهيت أمه أكبشا فأهدت له كبشين جد وقدبته مجاقا فدران نبي محمد كرتني في كاميرات تلاسن كما كرتني في برادي من سن نبي محمد عليه الصلاة والسلام مجانسوني بودر إجولي وجين كتبت أرغني هاتي سادة هاتي مجيشاد أمو كربيي هولادا كان كوبيسيتي كربيي لما كنتي في جرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كربيي لما كنتي في نبي محمد في عليه الصلاة والسلام هذه يا رجتي كنا رجتي يقول نبي محمد صدقان فدتني كنا فدتن تمام وقالت ما عاد إليه شيء من اللمع وان دران تجر سنقوط وانت كتنجر جتي الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فساقة الجن والإنس جران أني أكرجم ربي صلى الله عليه وسلم تي وني تقول ونهم بيك ننجر مكاتو دكاتو حتى بيلدالاتو هندي سادا كان إرجم ربي صلى الله عليه وسلم تي نبيكني يو كافر توتا تيفي فينشيل توتا يو كان ديدوتا جني تيفي إنسيدا تعملي جدا النبي ربي عليه الصلاة والسلام والله وأنا جايبات سبحان الله دوبا وان كان جابيسي وقدبتو وان كان جابيسي يعلن وقدبت يعلن من السيابة نمني جرمون لي وان كان جابيسي مكاف ممكن يساني فججام وقدبتو مال جدا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فأراد أن يقضي حاجته فأمر وذيتين فانضمت إحداهما إلى الأخرى ما جروا أجاو وانا من رابا وكان جيتشو لأن محمد نما وانت نجيتش سان رابا ديمانيتي أجاو في باتشو بربادني مكلمة يامني ممكن لما كنت أججا ما جراني نبي محمد أججني جنا ولدت كمان تيرجسني أمو نبي محمد عليه الصلاة والسلام وانا أقولني جدا بكا كسني ديبي أجرنا ديبي أني جدا الله أكبر والله وأنا جايبان دوبا عبد الله مسعود الله وان كان نهما عبد الله مسعود الله تاتي وكان نهما جيتشو بوجاتك عبد الله مسعود يجون برتوت النبي محمد كيس عليه الصلاه والسلام ورا القران سرت كراني وان كان مال جدا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خيبر قافلوا لخيبر الى النبي محمد وجن تري فاراد ان يتبرز هاجابه بربادني جد تمام هاجابه بربادني النبي محمد عليه الصلاه والسلام فقال يا عبد الله يا قبري ربي راجي يا عبد الله جاني النبي محمد عليه الصلاه والسلام عبد الله بن مسعود يمن مال جاني هل ترى انظر هل ترى شيئا مي واغر تاجرني وني جرو ويدا جرا وني تنغار وني تنسترن ويدا جرني جنان فنظرت فإذا شجرة واحدة وني برادان جرو تي مكتك كان قفاتو الزراجرين وني بران جرو بك كان مكتكتي تنا قفاتو جرا جنان فأخبرته فقال لي انظر هل ترى شيئا وان براور جتا جنان فنظرت شجرة أخرى متباعدة من صاحبتها فأخبرته جن أما سمو مك برادة تبك برادة جرتو أن أرجيتي نبي محمد التيمجر موكا تكتي ويلي غرس زرتي جدين جدا موكا لاما جنان نبي ربي عليه الصلاة والسلام فقال قل لهما الله أكبر قل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا ديمتي موكا لمان سنبرا يدك إيتي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إسلامانا كولتك أبامتان إسن أجج جدين جدا إنو دسا نبيين كمي دسا نبيين موكا أجج موك نبوا موك نينا في مامي تاتي توكو لما بيد نموتا ميكا راسيني مجرى نموتا سديم وافوري راسيني مجرى تمام نموتا سديم وافوري راسيني براتوتا نبي محمد ور بيرجرى ور رسانه ججن انجرو براجين اكنا والله انجرو مچا فكيس انجرو مچا فكيس ولا يتاتي مچا فكيستي نمني توكو اني راجي يا راجي يسوس راجي وجتو ان ارجع يدي نم دبتو انجرو جدامي كو فمالي موسى يرو راجي حجتو ارجي كنم جدو انجرو جدامي كو فمالي لكن اسلام ما كيسه تاككنا هو رغاق ابتا ماتين ديمنا متي مسلمتون وغو جنو اككن نبي محمد كنا عبد الله مسعود مال جيتو جرا نبي محمد ديميتي ارغما ربي ارغمان الله صلى الله عليه وسلم اسلماني اججاتي ولتكبا ما جدي جرا جدي تيمي جدي جنان فقلت لهما ديميتين جرا لما نتكزريهما فاجتمعتا جدا ممكن لمان سو ولتكبا متجد ولت ديمته ولت تيمته ثم اتاهما فاستتر بهما ارجسني مكلمان سني والبرت اجقام تنبود نبي محمد عليه الصلاه والسلام تنسترتني اجاو في باتني بودا ثم قام فانطلقت كل واحده منهما الى مكانها سنبودا ديما تبكى كيسن ديبا جنان بك وفي ديبا نيجر الله اكبر كوني راجع جايباتي يا جماعه انما سمو سارا دي مالي والله راجع جايبات اي والله راجع جايبات الله تعالى عنه وان قباسو
أدي سيا كون الليني نموت يدو دي سجرا أحمد رضي الله أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسند كيسد دارمين اللي سنن كيسد ترمذي جامع كيسد بحكين اللين دلائل النبوة كيسد نموني